Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'an sun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Dursee hangafoota oduu isin dhageessisaa. Oduun jalqabaa manni Jawaar Muhammad sakattame odeeffannoon jedhu soba jedhamee jira. Jawaar Muhammadis kanarratti deebii kennee jira. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed sadarkaa aangoo gadi dhiisii jedhamnee doorsifamnu irra geennee jirra. Kun immoo tuffatamuu kenna jedhee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu waraanni mootummaa PP wal keessa deebi'uun haleellaa walirratti raawwateen lubbuu wal galaafatee jira. Hedduun madaanii, hedduun ajjeefamanii kan hafanis bittinnaa'uun dhagamee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu kirkirri lafaa naannawa magaalaa Matahaaraatti reektar iskeelii hanga har'aa hin mudatiniin yookaan hin mul'atiniin uumamee jira. Kirkira lafaa hanga har'aa mudataa ture reektar iskeeliin 6 hanga har'aa hin galmoofne ture. Ka har'aa garuu reektar iskeelii guddaadhaan galmaa'ee jira. Oduun itti aanu TPLF yookaan abbuuti boordii filannootiif deebii kennee jira. Deebii kenneen TPLF yookaan abbuuti ganna 50 kan jiraate eenyullee hayyama gaafatee miti jechuudhaan deebii kennee jira. Dabalata kanallee qaba. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli waraana bilisummaa Oromootti fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa waraana mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa fi cululuqaa argataa jiraachuu beeksisee jira. Dabalata oduu kana qaba. Kabajamoota fi jaalatamtoota biiftuu Oroo oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Odeeffannoo manni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad sakatta'ame jedhu soba jedhamee jira. Oduun manni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad Keeniyaatti poolisii Keeniyaattiin sakatta'ame jettu miidiyaa hawaasaa xiqqarraa hanga guddaatti naannawaa turte. Ta'ullee odeeffannoon kun dhugaa miti jedhamee jira. Namni jalqaba odeeffannoo kana maxxanse mirkaneeffadhee poolisii Keeniyaa gaafadhee maxxanse jedhullee Jawaar Muhammadis deebii kennee jira. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uudhaan Jawaar Muhammad deebii kenneen manni isaa akka hin sakatta'amin mirkaneessee jira. Ta'ullee manni Jawaar Muhammad akka hin sakatta'amin kallattii garaagaraa irrallee odeeffannoon dabalataa hedduun wanni mirkaneessan jiru. Itti dabaluunis Jawaar Muhammad manni koo kan sakatta'ame hin jiru, qaamni mana koo sakatta'es hin jiru jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed sadarkaa aangoo gadi dhiisi jedhamnu irra geennee jirra. Aangoo gadi dhiisi jechuudhaan nu doorsisaa jiru. Kun immoo tuffatamuu kenna jedhee jira. Inni akkana haa jedhu malee aangoo gadi dhiisi jechuun isaaf haarawaa miti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a baaragee rakkoo keessa jiruun burjaajee biyyi jigdee aangoo gadi dhiisi naan jedhan haa jedhu malee aangoo gadi dhiisi kan jedhame sodaa tokko malee miseensota paarlaamaatiin waggaa tokko caalee jira. Kun ammoo osoo isa hin baaraksin Jawaarii fi Lammaan biyyi si harkatti jigdee aangoo gadi dhiisi naan jedhan jechuudhaan baaraga isaa jeeneraalota isaa walitti qabee itti himee jira. Duruma Lammaa fi Jawaariin akka hamaa sodaata. Hanga Lammaan jiru teessoon koo nagaa hin argatu jedhaa ture. Lammalleen akka dabarfamee kennamuuf yeroo hedduu irra deddeebi'uun gaafataa ture. Garuu ittiin milkoofne. Amma jarri kun na doorsisan jechuudhaan waan qabatee gadi dhiisu akka wallaalee fi muddama hamaa keessa galuun isaallee dhagahamee jira. Haleellaa jeeneraalonni isaa guyyaa tokko dura walirratti raawwataniin booda jeeneraalota isaa guutumaan guututti walitti qabuudhaan haleellaan marroo waraana keenya irratti raawwatamu yookaan raawwataa jiru cimee jira. Waraanni keenya haleellaa waraana marroo dandamatuu dadhabee jira. Dura dhaabbatuu dadhabee jira. Kan kana ta'eef ammoo waraanni marroo uummata dahoo godhatu qofa osoo hin taane Lammaa fi Jawaartu narratti cimsaa jira jedhee jira. Gargaarsa Lammaa fi Jawaar taasisaniin tokkoomanii nurratti cimanii nu balleessuuf deemaa jiru. Isin asii wal nyaattu, osoo isin asii wal nyaattan nu cabsanii kiiloo 4 gahan taanan eessa seentu jedheeni jira jedhan. Kuni akka hin taane immoo tokkummaadhaan dura dhaabbanne wal cimsinee waraana marrootii fi marroo irratti haleellaa raawwannee marroo balleessuun dirqama keenya jechuun